Alusasnat imbane Ofumaya bebua Yom nabu fateboa Dinni konan kolane Alusasnat imbane Ofuma ya bebua Yom nabu fateboa Otoni nabuke dadisu Nanyachu fosone mukisu Oftadan arkaba hindufe Dinotan nyatamuko afiranafe Otoni nabuke dadisu Nanyachu fosone mukisu Oftadan arkaba hindufe Dinotan nyatamuko afiranafe Iranafe, 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 Iranafe Galatasa annam farsati fufe Iranafe, 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 Iranafe Galatasa annam farsati fufe Yesusuma akadotas karito jituti moake Yesus ingabatuti namabdi jirata kabate demuda jaditti dubadu angutuda jana la pepa nagabutu hadunantu tabaju faunitu Jalelaf ebaf nagagutu hatunantun kabaju pawitu apa naga sibira mafilanta khabira dikumtu kedisi nagagaftu wedisi Forever. This is action ministry, come from Olera ministry, from head office Prayu, around Finfinne. We came to this country by today morning. We have been training in church of
Foursquare Holy Spirit Church. We have accomplished our training in one way and we glorify our Lord. We have been training about 60 or 50 something missionaries. By tomorrow we are about to distribute gospel message around this rural area. And now we are praying to this water because of there was devil spirit before, as we heard. There was snake, great snakes, devil spirits, dragon. But today it has been killed. Amen. By the power of the cross of the Lord. We have changed it to the water of glory. Amen. We have changed it to the water of Jordan. Amen. Jordan, see, you know, at that time, many people have been saved. Many have been delivered. Amen. This is after now, from this microsecond, we converted it. This water is the water of salvation. Amen. Wow. It is water of Jordan. This Jordan Sea, dragon has been gone from here. Yes. Hallelujah. Amen. You see, all of the population settled around this water has been saved. Amen. Totally they are saved. Amen. We predicted, not only predicted. Yes. We have accomplished our message. Hallelujah. We have ordered Amen. we have given the order to devil spirit to leave them free. Amen. By now they are free. Amen. By tomorrow we will preach them. Amen. They are open to hear. Amen. Our Lord is with us. When we speak, they will hear. Amen. They will bend down. Amen. They will raise their hand. Amen. This is the word of Amen. Jesus Christ. Amen. Let us hear something from our lovely missionary Yes, sir. Kisu. Go on Okay. in the language. Praise Jesus. Amen. Say praise Lord. Praise Lord. Majantania Muraba Jena Mantagadasa. Amen. All the supporter of our ministry is found in all over the world. We are now expressing our mission. Our mission is already accomplished. Yeah. Because we are the delivered generation. Yeah, We are not hallelujah. the We have defeated generation. delivered. Yeah. Amen. We are now saved. We are the saved generation. Amen. We are the chosen generation. Yes. Amen. Say once, I am the chosen one. I am the chosen one. No, I am the chosen one. I am The the chosen chosen We one. are not the fallen generation. Amen. We are not the fallen generation. Amen. We are not the cursed generation. Amen. We are the delivered generation. Amen. We are the chosen generation. Amen. Now every demon spirit in this river for a long period of time is cursed out. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. We curse every cursed spirit from this river. Amen. Now, from now up to forevermore. Forevermore. Yeah. Hallelujah. Amen. He cannot defeat us. Amen. We are the defeater of the snake spirit in this river. Exactly. Hallelujah. Amen. Now this river is saved. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. This generation is saved in the mighty name of Jesus. Amen. Anyone who want to support our ministries, we can search from Facebook account. It is Olira Ministries. If you search Olira Ministries from Facebook account, you can YouTube account also. We do have YouTube account. You can subscribe our Olira Ministries. Who want to support us financially as well as praying, you can find us in that Olira Ministry. God bless you. Jesus Christ is the Lord of Lords, the King of Kings. In the mighty name of Jesus, be blessed. Amen. Amma godina Shawaa Lixaa au naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa dandii muummicha keessatti argamna. Garee yookiin immoo ministirii tamsaasa wangeelaa Olirraa International Evangelization Ministry yookiin afaan Oromootiin sochii tamsaasa wangeelaa addunyaa Olirraa dhaan garee mishin tiimiin har'a biyya kanatti naannoo kanatti wangeela lallabuuf dhufnee haroo dandii lakkoofsa fakkaattu biratti argamna. Amma yeroo kana haroo dandii waa'ee haroo dandii kana isinitti mun barbaada. Haroon dandii kun haroo lakkoofsa aara kana mul'atu yoo taane kutaa kana sirraanis akka bishaan guddaa akkanaatu jira lakkoofsa 8 fakkaata jechuudha. Yeroo kana yeroo naannuma kanatti guddadhe daa'immaa kaasee haroo kana irratti turistii hojjechuu fi karaa mootummaa kalatti diddaan baay'ee yaalamaa ture. Garuu turistiifis hin taane akkasumatti lafatti kaasee har'a garuu kadhannee irraa biyya kanatti qabu hin ka'a. Haa ta'u malee turistiif haa yaalamu malee faranjoonnis yeroo daddaan dhufu abbaan koo akkanatti himatti duratti akkasidha. Namni bishaan kana duratti abbootiin keenya akkanatti himanitti bidiruudhaan bishaan kanarraa hin ceema ture baay'ee turedha. Garuu yamma bidiruun tokko yoo hin jiru akka agartan kana bishaan kun akkasumatti ta'a waan tokko irra ce'u namni sirra ce'u
ce'uudhaan naannoo barbaachisaa turistiifis waa tokkoof ni oolu. Maaliif jedhama namni bishaan kana biyyoochaan qaxxaamure hundinuu hin du'e ture jedhama. Kanaaf bishaan kanarra abaarsa guddaa ture jedhama. Kanaaf qofas miti bishaan kana namoonni baay'een itti hojjechuudhaaf karaan baay'ee gadi fagoo ta'e jira. Bishaan kana hojjechuudhaaf namoonni baay'een gaafa hojjechuu barbaadan bishaan kana darbatu hindu. Kanaaf bishaan kana irratti hafuurratti hojjetama. Karaa biraa immoo namoonni naannoo kana duratti daa'imummaa kaasee akkasuma itti waaqeffatu. Yaa ciisaa dandii jedhanii itti waaqeffatu ture. Kanaaf hafuura irratti waaqeffatamu jira jechuudha. Kanarratti irratti waaqeffatan. Amma garuu akka mishiroonni kun qollarraan kun dhufanii kadhatanii bishaan kanatti maqaa gooftaa sun bishaan kun kanaaf booddee bishaan eebbaa fi bishaan misoomaa bishaan guddinaa biyya kanaaf turistii fi madda guddinaa akka ta'u malee badda abaarsaa hin ta'in jedhanii irraa cabsineera jawween irraa rukutameera hafuurri rukutameera sa'aatii kana booddee gara eebbatti jijjiirama turistoonni biyya adda addaa irraa dhufanii hin daawwatu biruun adda addaas irra deema akkasittiin waaqayyoon kadhanneef irraa kanaaf waa'ee bishaan kanaas waa'ee wal irraatti gaafan deemu ministeeriin keenya har'a guyyaa leenjii ajaa'ibaa laatee namoonni baay'een namoonni gara 20 ol ta'an leenjii mishinii dhuga ba'umsaa baay'ee gadi fageenyaan guyyaa guutuu fudhataniiru akka faranjiitti guyyaan har'a 2 jiinii 1 bara 2020 dha jechuudha. Bara haaraa kanatti waan haaraa hojjennee waan haaraa waaqayyoon nu hojjetaa jira. Guyyaa boruu yookiin immoo jimaata fi qiraamee guyyaatti mishinii yookiis immoo tamsaasa wangeelaa naannoo kana hundumaa irratti mishinii baanee yerootti mana nama hundumaa dhannee wangeela kana lallabnuudhaaf waaqayyo gooftaan macaan wajjin ta'a akkasumas sanbata immoo guyyaa mannaqaqaa yookiis immoo guyyaa konfiraansii guddaa qabna akkasuma warri viidiyoo kana daawwachaa jirtan hundumti keessanii olirraa wajjin hojjechuu kan barbaadan koottati nu wajjin hojjedhaa feesbuukiin keenya olirraa intarnaashinaal ivaanjilikaan akshin ministirii yoo jettan sarchii gootan isinii dhufa yuutuubii irrattis olirraa EIAM jettanii yoo galtan hin argattu yuutuubii irratti feesbuuk irratti nu argachuu dandeessu nu wajjin hojjechuu kan dandeessu karaa inboksiidhaan kallattii adda addaan nu argachuu dandeessu feesbuuk irratti inboksii nu erguu dandeessu sini deebisnaa wajjin hojjennaa kottaa alas keessas kan jirtan wajjin hojjennaa hojii waaqayyoo kana hojjennu waa'ee olirraa yoo baruu yoo barbaadan dhaabbata ministirii yookiis immoo hojii wangeelaaf warra inaafaa qaban inaafaa wangeelaa biddii wangeelaa keessaanii kan dhufe kanatu waldaa adda addaa keessaa yookiin diinomineeshinii yookiin immoo charchiin haa ta'u gargari qoqqoodamni charchii adda addaa keessa walitti dhufanii garee kana hundeessanii biyya kanatti akka biyyaatti akka addunyaatti hojjechuudhaaf mul'ata gurguddaa qabatanii waan kaaneef isinis mul'ata kana hojii waaqayyoo isa guddaa kana wajjin hirmaachuu barbaadan nu wajjin hojjedhaa waaqayyo isin haa eebbisu eebbifama lafa jirtanitti iddoo jirtanitti eebbi waaqayyo isin irra ta'u inaafaa wangeelaa isinitti haa qabatu isin jaalannaa jenna. Ameen. Kenya, Amma dari labat, Kenya, bawa kerat, Nuti, lol tua kayoti, Amin, Amma gareng bal balajaran, ada nol lagi bisa, gara direo jitu bom. Abad aman itu satu. Jadi ada buat jaba, itu apa bika? Harga kesana kasa. Yesus waaqayyoodha. Yesus karaadha. Yesus dhugaadha. Garee dhittanu. Isi abbaa itti fufi. Yaa itti fufi. Yesus gooftaadha. Yesus karaadha. Yesus dhugaadha. Yesus jireenya. Yesus gooftaadha. Yesus karaadha. Yesus dhugaadha. Yesus jireenya. Bigaruu Kristos. Jecha Yesus gooftaadha. Yesus karaadha. Yesus karaadha. Yesus dhugaadha. Yesus jireenya. Yesus mo'icha. Yesus gooftaadha. Yesus karaadha. Yesus dhugaadha. Yesus jireenya. Gamana dhagaha. Yesus gooftaadha.
sadi Yesus gooftaadha Yesus kaadha Yesus waa'ee ijoollee warra qaalluu warra mucaa manaa gubes abiddi mana rabaan koon lixeedhan sana beettui harka laafaan hin qabnas ijoolleen kun gooftaa fudhate dhuma mallatteessina dhugaan sitti nama sagalee akkas nuu qabika salfiitti gala abadhachu isumarra naannaa isa kanar inni fayyishaadha inni karaadha inni jireenya inni oolchaadha kanaaf kottaa karaa waaqayyoo kottaa argadhaa fayyina kottaa argadhaa nagaa kottaa nagaan yesus keessa jira fayyinni yesus keessa jira jireenyi yesus keessa jira kanaaf kottaa gara waaqayyoo kottaa gara yesuusii kottaa yesus isiniif du'eera isiniif dhiigeera hunda keenyaaf fannifameera hunda keenyaaf du'eera hunda keenyaaf du'aa ka'eera kanaafiyyuu waaqayyotti araaramaa namoonni sagalee kana dhagaa jirtan sagaleen kun sagalee misraachooti sagalichi sagalee gara jireenya bara baraatti nama geessuudha yesus kristos isiniif du'e isiniifis du'a moo'ee moriis isiniif deebi'ee dhufa isatti kana manan jireenya bara baraa qabu yaa firoota koo har'a bituu gurguruu utuu dandeessanii utuu fayyaa qabdanii waaqayyotti amanaa maatii keessan firoota keessan utuu hin sodaatin lubbuu አንሸነፍም ለዘላት ይችላል ዓላማ ይዞ የተሰቀለ የሚያስፈራ ጠላትን ሁሉ እያሸነፈ ባሪነት ኢየሱስ ወታደር ነኝ ሃሌሉያ Yookaan faarfadha yookaan haqee waraba. Thank you.